Yubootni Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo finiinsanii aadaa, seenaa, duudhaaf tokkummaa ilmaan Oromoo utubanii tiksanii dhaloota egeree dhaalchisu kallattii itti agarsiisu. Yuboota haa galateeffannu kabajaaf beekamtii isaaniif malus haalaan nuuf. Baga sagantaa galateeffannaaf beekamtii kennuu yubootaa kan bara 2026 nagayaan geessan geenye. Kaani Oromoo ta'eetu Oromummaa isaatiin aarsaa hedduu kaffale. Kaan immoo maalummaaf haqummaa Oromummaa hubatee ilmaan Oromootaaf Oromiyaa bal'oof dabarsee of laate. Nus dhalootni ammaa kana hubachuudhaan yuboota keenya kabajuuf galateeffachuu gorsa isaaniis fudhannee muuxannoof beekumsa isaaniillee qooddannee eegnee kunuunsinees dhalootatti haa dabarsinu jechaa waggoottan sadan darbanii yuboota Oromoo biyyaaf of kennanii qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti gumaacha olaanaa taasisan hedduu leellisaa fi kabajaan beekamtii kennaa kan ture. Koreen yuboota Oromoo bara 2026 kanattis dhaabbata Global Oromoo Community waliin ta'ee sagantaa addaa qopheessuudhaaf sochii isaa eegalee jira. Hubadhaa afaan keenya afaan saba guddaa quucarfamee badiisni itti haggaamame falmanii dagaagsuu keessatti seenaa Oromoo kan halagaan haqamee dhokatee ture awwaala gadi fagoo diiganii ifatti baasuu keessatti sirna bulchiinsa gadaa Oromoo tamsaafamee ture qabsoo hedduun ol baasanii galmee addunyaa irratti galmeessisuu keessatti daangaa Oromiyaa diinni cabsee ture aarsaa dhiigaaf lafeen sararanii eenyummaa Oromoo utubanii dhaabuudhaan dagaagsuu keessatti gahee yubootni bahatan tilmaamni lakkoofsaa tasa hin ibsu. Maarree yuboota Oromoo warra lubbuun jiraniif beekamtii fi kabaja isaaniif malu kennuu fi caalaa Oromummaa maaltu jira? Kanaaf egaa miidhaginaa fi milkaa'ina sagantaa yubootaa bara 2026 kanaaf jecha ilmaan Oromootaa cufti kaabaaf kibbaa bahaaf dhihaa bakka jirtan maraa ka'aa wal kakaasaa deeggarsa barbaachisu hunda taasisuudhaan dirqama Oromummaa keessanii bahadhaa jennee koreen sagantaa kanaa waamicha Oromummaa fi obbolummaa isiniif taasifna. Eeyyee deeggarsa taasiftaniifis Wells Fargo Bank lakkoofsa akkaawuntii 70 93 85 18 50 Routing number 12 10 42 88 2 akkasumas zeelee email yubota@gmail.com jedhuufi kaashaappii GOCA badhaadhaa jedhu fayyadamuudhaan waan humna keessanii hanga dandeessaniin nu bira dhaabbadhaa milkaa'ina sagantaa kanaa keessaas qooda qabaadhaa. Odeeffannoo dabalataatiif weebsaayitii keenya asirratti argitan kanaan nu daawwadhaa. Hayyee hedduu bareedaadha. Akkam ooltan akkam bultan kabajamoo hordoftootaa fi daawwattoota WBC kun qophii addaati. Keessummoota lama qaba. Obbo Daani'el Namarraatiif obbo Girmaa Hassan waliin turtii taasifna. Haga xumuraatti waliin tura. Keessummoonni kiyya isin lachuu dhiyaachuu keessaniif hedduu isin galateeffadhaa. Anaa dhufu yooyyaa. Galatooma isinis warri miidiyaa kanaa aarsaa guddaa kafaltanii miidiyaa kana qilleensarra oolchitanii yeroo baay'ee isinuma fayyadamnu malee isin fayyadne illee hin beeknu galatooma waan kaleessitaniif. Bareeda nullee gaafa tokko dhufnee isin rakkisuun kennan oollu. Sagantaan isin gaggeessitan kun kan yuubota Oromoo sagantaa hedduu bareedaadha. Nullee anillee saffaa qabachuu jira. Kanaaf gaafas dhufna I hope nu tajaajiltan jedhee abdii qaba. Hedduu galatoomamee obbo Girmaanillee yeroo hedduu dhufee sagantaa adda addaa asitti waliin gaggeessaa ture keessummaa ta'ee jechuudha. Obbo Namarraan ammoo yeroo jalqabaatiif dhiyaatanii maatii WBCtiin akka wal baran carraa kennaa fi obbo Girmaasiitu barsiisaa immoo isaanuma hiree kenna. Ani briefly barsiisuun hin danda'a. Mee wanni biraa obbo Namarraan ammoo nama seenaa dheeraa keessattuu qaban akka ta'an dhagahee jira. Waan sanillee waan tokko daawwattoonni fi maatiin WBC illee akka hubatan oduu kakaaste bareeda. Baay'ee galatooma obbo Daani'el Namarraa warra jalqaba nama biyya kana dhufe keessaa namoota maybe 8-9 keessaa nama tokko ta'anii hundeessaa waldaa hawaasa Oromoo Minnesota, hundeessaa Oromo Youth Association, and you know nama Oromoo Oromummaa kana biraa hin hafin
warra waa'ee Oromoo yeroo adda addaatitti gizee Oromoon dubartiin hin jirre fa'aa akka dubartiitti qamisii uffatee warra sirbe keessaa nama tokko. Amma Oromoon baay'attee jirti. Abbaa ijoollee akka ta'an beekaa. Ijoollee lama qabanii. By the way, his daughter just graduated with a great honor and congratulations. Congratulations. Yeah. Akkasii kana taansanii isaanummaan barsiisanii baay'ee gaarii. Obbo Daani'el baga keenya taatanii hangana wajjin waan hunda tattaafachuu keessanii fagaadhaatitti ulfaadha galatooma isinii jedha. Bareeda Obbo Daani'el hedduu galatooma wanni itti dabaltan jira. Duraan dursee hedduun isin galateeffadha. Miidiyaan akkanaa kuni afaan uummata keenya taatanii uummanni keenya rakkoo ni qabu. Aadaa boonsaan ni qabu. Waan hundumaa waliin qabdanii uummanni keenya akka hin irraanfanne caalaatti uummanni ala jirru akka hin irraanfanne nu bohaarsaa jirtu baay'ee kuni aarsaa guddaadha. Namoonni kana dagatanii dhimma ofii isaanii irratti bobba'an jiru. Taa'anii dhuma ofii isaanii gammachuu ofii isaanii qananii ofii isaanii qabatanii kan ta'an baay'eetu jiru. Kanaatiif duraan dursee dhugaadhumatti garaa keessaa isin galateeffachuun barbaada. Obbo Gurmaan Jeneraali keenya baay'een irra tuulanii ani tureera erga biyyaa bahee bara baay'ee tureera umrii waggaa meeqa ganna meeqa akka addana turellee himuun barbaadu yeroo baay'ee maaliif mataa qabata namni maa'ee umrii kasti jedhee haa ta'u jabana dargiiti biyyaa kanan bahee ari'atama guddaan irra gahee karaa Awurooppaa bahee karaa biyya kana dhufee akka barataatti barnoota irra ture kana booda garuu umuun biyya ture ari'atama guddaarra waan tureefi waa'een aadaas waa'een qabsoos waan seenaa Oromoos gara waan na tuttuquu fi jaallaan addana turan namoota muraasa nama 5 taanee waan akkasii jalqabne amma gaasatu ija godhatee warra nu booddeen dhufan warra ciccimoo warra jajjaboo hamlee guddaas kan qabanii wajjinii fuulduratti tarkaanfachuutti jirra. Amma gaa har'a ati hayyama nu laattee karaa miidiyaa keessanii dhimma qabnu waa'ee beekamtii yibootaa dubbachuudhaaf carraa arganne kanaatiif irra deddeebi'ee guddaan isin galateeffachuu barbaada. Waa'een koo boodaa ta'u jechumaaf hin jedhe. Bareeda hedduu galatooma daawwattootumaan akka wal barruu fi wal bartaniif jedheeti anis hedduu gaariidha. Obbo Girmaan ammoo Jeneraal Girmaa hojjettan dhaga'e. Obbo Girmaa Jeneraalummaa yoo argattanii akkamitti dhufe wanni kun? Waan haaraa waan ta'eef. Jeneraalummaa kana hojiidhaan argatanii amma kun akkuma jeneraalillee kanaan jedhu jira abbaa gadaatillee kanaan jedhu jira. Garuu jeneraalummaallee abbaa gadummaallee heera Oromoon qabduun wayituu argadhee miti namummaa natti kalaa'utu uumaa hojii kiyya tokko ilaalaniitti maqaa kanaan na yaaman natti fakkaata. Kuni akkasuma bira dabrina. Bareeda hedduu gaarii sagantaa har'aati. Dhiifama karaatti kutuu itti dabaluufiif hojiin maan aanoorra jeneraalittiin jedhan keessaa tokko waan inni hojjetu waan tokko battalatti hojii irraan ga'u utuu boodatti hin deebiin fuulduratti deemee nama fuuldura dhaabbatee waa ibsuudhaaf kennaa guddaa inni qabu irraa ilaallee maqaan kun inuma taa'aaf itti daddaballaaf malee irraan irratu dhiifama intarneetii gochuu hojiyaaf. Bareeda namni tokkollee yaada koomentii barreessaa jira. Obbo Girmaa deserves to be recognized jedha. Kanaafi jeneraalummaan sii mirkanaa'eera jechuun already nama hedduutu ragaa sii bahu jira. Baay'ee gaarii har'a boodaanis akka taayitilii kanaan si yaama. Bareeda sagantaa har'aati. Akka naannoo keenyatti warri keessan bokku waan bokkuun nu mirkaneessima fudhanna. Bareeda. Bareeda sagantaa har'aatitti seennaa sagantaan har'a wal geennee fi beekumtii yuubota Oromooti. Mee waa'ee isaa kaafnaa. Asiin duras sagantaalee 3 akka qopheessitan anis odeessa qabaa yeroo hedduu waan isin hordofaa tureef illee hin beekaa 2023, 24, 25 qopheessitantu jira.
Mee akkam ture waan dabarsan xiqqoo backgroundii daawwattootaa kenninu maal fakkaata ture sagantaaleen dabarsuun irra deebitanii erga qopheessitanii booda gamaggamtanii jajjabinni achi keessa mul'ate maali sagantaaleetti aanan keessatti wantoonni fooyyessaa deemtan maali achievementii gurguddaan keessattuu karoora keessan waliin wal cina qabdanii olaaltan wanni achieve gootan maal fakkaata ka jedhu irratti yoo daawwattoota yaada kennuu barbaadan carraa wal duraa duubaan isinii kennaa obbo Daani'el irraa jalqaba. Hedduu galatoomi carraa kana naa kennuudhaaf keetii fi uummanni keenya waan baay'ee dalagaa waan baay'ee hojjeta kaan jireenya ofii isaanii itti hir'isanii maatii isaanii gatanii aadaa Oromoo guddisuudhaaf seenaa Oromoo ol kaasuudhaaf fi bilisummaa dhabnee deebinee akka argannuuf gochuudhaaf fi of wareeganii deebi'anii ofii isaaniitii gadadoo ta'anii biyya ambaatti illee ari'atamanii kan turanii utuu namni recognize hin godhin utuu namni beekamtii hin kenninii fi lubbuu biyya lafaa kanarraa kan godaanan jijjiiru. Kan egaa darbe kun waa gochuu hin dandeenyu. Amma biyya advanced ta'etti keessatti Hall of Fame kan jedhamfaa jirama fakkeenyaaf warra kubbaa footballii fa taphatan namoota akka gaariitti taphatan kana funaananii kaa'anii suuraa isaanii wanni godhanii uummanni keenya nuti akka Oromootti biyya qananiidhaan waan barbaanne goonu hin qabnu qabeenyi keenyas alagaadhaan saamamee uummanni keenyas gadhiitamee bebbeekaan keenya janni keenya argatamee kan lubbuun isaa jalaa badee akkuma sila jennu warri kuni darban warri darbin jiran kuni amma dulloomanii yookaas dhukkubsatanii amma eenyuma kanatti beekamtii isa duraa boodatti dubbachuu hin dandeenya namni jaan tokko erguma sagantaa kana jalqabne darbanii jiru lubbuun isaanii baay'ee kan na gammachiisu jara kana nama jaan kana beekamtii laatamee fi recognize ta'eera. Amma seenaan kun waan akkanaa kuni gara fuulduraatti itti fufee dhaloonni jiru kun ol kaasee akka institutionii tokkootti guddisee dhaabbata tokkootti guddisee waggaa waggaatti jabaatee akkatti fufuuf yaadamee kan qophaa'edha. In dhaga'ama itti fufaa. Okay. Kanaaf namoota warra qaqqabanne fi rabbiin galateeffanna. Baga waan isin nu gootan hin beekne hin irraanfannu. Dhaloonni dhufullee akka inni hin dagannee fi seenaaf keenya jechuu dandeenyeerra. Kanaaf rabbiin galateeffanna. Warra ammoo jiranii amma qarqara boollaa kan jiranii Oromoon akka jiru qarqara boollaan jiramu jiran nama dhukkubsataa jiru nama dulloomee jiru kana odoo isaan jiranii utuu isaan nu jalaan godaanini isaan kanas beekamtii laannee fi kun gara fuulduraatti jabaatee akka jiru ba'aa guddaadha kun beekamtii akkuma sila jedhame himame ati yookuma jette 2023 jalqabamee Washington DC'tti 2024tti Minisootaatti ta'e 2025tti immoo Siyaatilitti ta'e bara namoo addanatti ta'a jedhamee abdatama. Kun siyaasaa tokko duukaa ganda tokko duukaa waan deemu miti. Uummanni Oromoo walitti kan inni qabu wal faarsuu aadaa isaa guddifachuu gara fuulduraatti isa seenaa isaa sabadee deebiin ol kaasuu kanarratti wal gargaaruu nurra jira. Kanarratti wajjin dhaabbachuu nurra jira. Siyaasa tokko tuun ilaalin waan tokko tuun ilaalin kana akka inni guddatu jedhamee kan yaadamee ka'eedha. Bareeda. Obbo Girmaa wanni itti dabaltu jira? Galatoomi Obaamaan kun isaan akka gaarii ibsanii jiranii akka naannoo keenyaatti mammaaka tokkotu jira. Curee badde loonqee tafeef barbaadanii jiran jechuun horiin tokko hoo bade kabade saniif qofa osoo hin taane kan mana jiruufillee barbaadan maaliif hattuun kaan fudhatte deebitee kaan illee fudhachuun waan dandeessuuf jecha uummanni keenya seenaa qabaa aadaa qabaa jabeenya illee qabaa akkuma saba kamiyyuu laafina mataa keenyaa illee qabna. Yuboonni Oromoo kun bakka laafina qabnu wayii waan argineef wanna kana ka hundeessiniif jecha. Wanni laafinni nu qabnu tokko keessaa maaliidhi? Nama keenya nama waa nu godhe, hawaasaa waa godhe, sabaa waa godhe,
uf wareege maatii isaatu wareege galateeffachuu irratti hanqina qabna. Hanqina san guutuudhaaf wanna kana jalqabneef jecha. Lammaffaa isaanuu warri akkasitti waa hojjetan galatoomaa kan jedhamu galata nurraa qabanii haqa isaanii san deebisuudhaaf. Lammaffaa seenaa keessatti illee wanna dalagan akka nu barsiisaniif waan irraa hafe illee amma argitee namni waa mana dalagee hin jiru uduun dalaga jiru manguddummaan fayyaan wanni adda addaa nama qabattee nama hambifti manatti. Yoo waa irraa hafanii jiraatan nutti himanii sabni kun beekee bakka isaan dhaabanse irraa itti akka fufuuf. Kun baay'ee murteessaadha. Namoonni akka isaanii waa hedduu argitee irraa hambifachuu dandeenya. Waa irraa hambifannaa akka jedhu sammuu keenya keessa waan jiru irraa hambifachuuf tattaafataa jirra jechaadha. Kun akkuma beektu namni hundinuu haala ofii danda'een uummata kana hoo galateeffate akka sabaatitti illee hoo galateeffanne isaaniifillee hamilee guddaadha. Saba keenyaafillee hamilee ta'a. Deebi ammootu diina keenyaaf ammootu hirrifachiisa. Kanaaf wanta kana goonee adeemsaan gaafii kee keessa itti deebi'aa kan biroo asumara dhaaba. Bareeda. Hedduu galatooma. Mee waa'ee baay'ina namoota keessattuu beekamtii kennitanii fi wanni kaasuu barbaadan dhiiraa fi dubartiidhaan akkaataa adda addaatiin ulaagaa adda addaatiin wanni kaasuu barbaadan maaltu jira? Obbo Namarraa. Galatoomi. Akkuma beekamu namoota muraasatu bara 2023tti wanta kana ta'anii yaadanii namootuma darbaa jiran kana ilaalanii dhukkubsachaa jiran ilaalanii namoonni Oromoonni akkuma sila jedhame seenaa Oromoo ol kaasuu irratti bilisummaa Oromoo kan sarbame isa deebisanii karaarra akka buusanii fi afaan Oromoo dagaagaa akka itti fufuu fi uummanni Oromoo immoo gadadooma hiyyuma fayyaa dhabuu irratti kan saaxilame irratti bu'aa kennuudhaaf jijjiirama fiduudhaaf kan wareegaman utuu lubbuun jiranii mee fayyaa ta'a jechuudha duwwaa saantimii tokkoon kennamuuf waan itti uwwisanii suuraa isaanii kaasnee galatoomaa jechuudhumaaf gara fuulduraatti garuu kuni daran jabaatee akka inni gara fuulduraatti tolu itti guddatu gochuudhaa fi hawwii fi abdiin jira. Amma akka jirrutti garuu namootuma 30-40 ishee kana waan gaabii faasa jedhan kanatti uwwisanii galatoomaa jechuudhaaf baasiin dhufu baasiin barbaachisu ba'aa guddaa ta'ee jira namoota muraasa involved ta'anii jiran biratti. Kun egaa gara waan bareedaa wanta ta'ee fi Oromoon waan waliin qabu waan ta'ee fi ulaagaalee adda addaa lafa kaa'anii jarri qabsoo gochaa turan karaa adda addaa aadaa Oromoo, afaan Oromoo, bilisummaa Oromoo deebisuu guddisuudhaaf wanta kana gochaa jira. Kun akka beekamtii argatan kanuma duwwaadhaaf dhamuudhaaf amma gaabara 23 keessa akka nama 50-60tu rekonaayizii ta'ee lammaffaa irratti akka 30 keessaa ganna darbe immoo gara 20 keessaati. Kun humni gadi bu'a namootatu hin jiru utuu hin ta'in humna isaatu dhibameeti. Kana kun garuu gara fuulduraatti akka inni guddataa deemu abdii qabna. Kanumaan kakaatiin kan jalqabame kanaaf jechaadha. Bareeda. Hedduu galatooma. Obbo Girmaa wanni achirratti itti almost gara nama 100 oliitiif beekamtii akka kennan waggaa 3 keessatti obbo Namarraan kaasanii rakkoon hanqina bajetallee akka qabdan tuttuqanii jiru. Kanarratti wanni jettoo jiraate jechuu dandeetta. Itti aansee immoo namoonni agartee kaandideetii ta'anii sagantaa kanaaf dhihaatanii akkaataan namoota siyaasaa ilaalcha siyaasaa tokko qaban immoo dhaaba kamiyyuu keessa haa jiranii agartanii fiddanii gumaacha isaan godhan
aadaa Oromoo, seenaa Oromoo, waan adda addaa aartii Oromoo keessatti waan isaan qabsoo Oromoo keessatti waan isaan gumaacha godhan ilaaltanii bifa saniin badhaasa kana kennitan, beekumtii kana kennitan moo maal fakkaata ka jedhu irratti namoonni tokko tokkollee fakkeenyaaf Oromoo kan hin taane dhiigaan ammoo wantoota aadaa Oromoo, seenaa Oromoo, aartii Oromoo, qabsoo Oromoo bifa adda addaan warri deeggaraa turanis ammas warri deeggaran jiru. Kanniin akkamitti achi keessatti hammattammoo nammattanii ka jedhullee yoo kaasuu barbaadde carraa fudhadhu obbo Girmaa. Baay'ee galatoomi gaafii bareedama gaafattee dhugaa rakkina faayinaansii qabna. Rakkina faayinaansii kana kan ittiin furaa turre yookaan kan hojjetaa turre baay'inaan kiisima kennaa namoota Oromoollee hedduullee rakkabnee jirra. Kan gamaachanillee namoota hedduu namoonni wanni isaan godhan galata qabaa. Warri biizinesaa tokko tokko nu gumaachanii jiranii asiin dura. Garuu gahaa miti. Namoota hedduu akka jaarmiyaa kenna jaarmiyaa yuboota Oromootitti namni guyyaa takkitti qooqa bulellee dhagaa takka darbatellee dhimma Oromoof Oromiyaaf jecha namni waa hojjete galata qaba nurraa Oromoorraa galata qaba galatoom jechuu ni qabna. Aadaa kana ammootu guddisuu qabna. Aadaa yeroo hundaa wal galateeffachuu hamilee wal buusuu miti, wal cabsuu miti, wal afoo dhaabachuu, wal sakaaluu miti, walii tumsuu, waan jabeenna keenyarra kaapitaalaayiz godhuu, waan akkasii irratti xiqqoo isii rakkinna qabna. Rakkinna san irraa akka hafnu shaakalaa jirra gara biraatiin jechuu danda'a. Karaa biraatiin ammootu sammuu gabrummaa yookaan ammootu sammuun gabrummaa maali? Ati liidar yoo jedhanillee ani liidarii miti jedha. Ati goota yoo jedhanillee ani gootaa miti jedha. Ati hayyullee yoo jedhanii hayyummaa sanillee fudhatu. Garuu namni hundinuu akka uumaa rabbiitti wal qixaa namni kenna uumaanuu namni Oromoo kun aaqila yookaan mootu beekaadha. Beekumsa qabnu kanarra kaapitaalaayiz godhuu waan orgaanikii qabnu kanarratti waa dabalannee hammayyeessu, jabeessu aadaa bu'uura aadaa kennaa odoo gadi dhiisin. Kana uummanni Oromoo akka nu gargaaru kan barbaannu tokko faayinaanshaaliidha. Lammaffaa namoota mana isaaniitti gale Oromoo kanaa akka malee miidhamee akka malee uf kennee dalagee hamileen isaa bu'ee hunniti isaa gaddeemtee fayyaan qabdeeni mana akka gale hoo jiraate akka nu dheeran barbaanna hawaasni. Maaliif nu nama mara hin beennu. Haa ta'u malee ulaagaa qabna nu. Ulaagaan sun maalidhaa? Tokkoffaa namni kun amata 70 gahuu qaba. 70 gadillee yoo ta'e exceptionally waan goonutu jira. 70 gahuu qaba, retire ta'uu qaba, watakka political party tokko keessa affiliation yookaan mootu walitti dhufeenya siyaasaa kan qabne ta'uu qaba. Completely retired ka ta'e. Hawaasa Oromootii waa ka godhe karaa barumsaatiin, karaa afaaniitiin, karaa aartiitiin, karaa siyaasaatiin, karaa mirga dhala namaa ka Oromootiif mormuutiin nama waa dalage qabsaa'e namoota akkasiisan galateeffachuun dirqama nurratti jiru waan ta'eef kanaaf dhaabbannee kana godhutti jirra. Uummanni yookaan mootu hawaasni Oromoo addunyaarra jiru hundinuu nu gargaaruu qaba kanarratti. Maaliif wanta isaan itti xaaran gatii dhabsiifne jechaadha. Xaarii isaaniillee gatii dhabsiifne jechaadha. Waan isaan itti xaaran sanillee gara fuulduraa deebisuuf xaarii isaaniillee galateeffachuuf gochi akkanaa yookaan mootu eventii yookaan argitee sirni akkanaa kun murteessaadha. Yookaan namni hundinuu mana ofiitti gala. Namni hundinuu wanta godhuu qabu hamma godhuu qabu otoo hin goone hafa jecha. Nu amma ka isaan hojjetan qofa otoo hin taane ka ammaa achi hojjechuu danda'anillee jiraachuu danda'an yaadaan nu gargaaran. Nu eeran bakka kanatti isin jala hafteerti. Ijoollee bakka kanatti nu jala hafteerti. Bakka iddoo tana sirreeffadhaa. Kan biroo ammootu dogongoranii jiraachuu danda'an.
kaleessa dogongorre akka keenyatti dogongorre na bakka kanaatti si jalaa hafaa jira kana godhaa jedhanii akka nu eeran barbaada. Otoo hin dabrin dhaqqabachuu nurra jiraata jecha. Gara biraatiin kaandideetii akkamitti beekumtii kaandideetii akkuma duratti jedhe Oromoof jecha guyyaa takka ka dhaabate hundinuu galata qaba. Guyyama takka illee ka dhaabate. Fakkeenyaaf naannoo keenyaatti namoota hedduutu waa'ee barumsaa irratti even dubartii asiin dura galateeffanne wayii namoonni tokko akkamitti akkas akka jedhe jiraachuu danda'a. Seenaa nama sanii mara hin beekan ta'uu mala. Gaafa dukkanaa ijoollee Oromoo naannoo Arsii akka barataniif maatii isaaniirraa fuudhanii bakka mana barumsaatti warra dhoksaa ture. Barsiisaa ture. Akka barattu godhaa ture. Nama akkana argitee beekumtii kennina. Nuti ulaagaan keenya bal'aadha. Tokko uummata Oromootii nama waa godhe ragaallee ka qabu ta'uu qaba. Lammaffaa umriidhaan guutuu ta'uu qaba. Geettii jedhame. Akka seera gadaatitti geettiif dandeettiidha. Geettii gahuu qabanii waan danda'anamootu gumaachuu yookaan gumaachuuf yaaluu isaaniitu galata nurraa qaban jecha. Hojjechuu qofaa miti. Yaaduun isaaniitu. Namni baay'een otoo takka yaalle warra waa yaalan kana manuma ofii taa'ee abaaraa oola. Deebii mana ofiitti galanii jiran hamileen isaanii bu'ee jira. Nama booyaa sartifikeetii sanurraa fudhatee jira. Hambee dagatame natti fakkaata. Hin jiraa hin du'ee kiyyaayyuu namni hin beeku natti fakkaata. Kana nu godhuu keessan ulfaadhaa galatooma rabbi isinii haa kennu nuun jedhan. Mee ilaala atummaan hamma tokko waan dandeette hawaasa keetii gootee hawaasni kan keessi dagatee mana keetii galtee naga oltee naga bultee illee namni naan jedhu hin jiruu ture nama nuun jedhee jira. Kun argitee hamilee namoota saniillee dhugaa namoota saniillee baasuu waan ta'eef wanta akkanaa itti jabaachuu qabna. Kana godhuuf ammootu wanta kana sirna itti jabeessaa deemaa jirra. Tarsiimoo itti nama filannu itti jabeessaa deemaa jirra. Hawaasni Oromoollee beektonni Oromoollee akka irra nu gargaaran barbaada. Kana. Bareeda hedduu galatoomaa mee gara baranaatitti yaa ceenu obbo namarraa xalaa adda addaallee barreessitanii gargaarsa akkuma amma reefu obbo Gurmaan kaasan gaafataa akka jirtan xalaa sanirraa hubadhee jira. Qophiin baranaa maal fakkaatame isarraa waan tokko kaasaa? Hedduu galatoomii gaafa bareedaadha. Wanti waan isa dura waan jechuu barbaadu nuti magaalaa biyya Ameerikaa keessa magaalota adda addaa keessa kan jiru Oromoonni booddee eebsarraa akka dhufne iddoo adda addaati Oromiyaa adda addaarraa dhufne bakka amantii adda addaa qabaachuus amantii Islaamaa kan hordofu Kiristaanaa kan hordofu waaqeffataan jira ganda adda addaarraa dhufne kuni dirree experimental ground jechuun yaada akka yeroo tokko magaalaa tokko keessa uummanni kun immoo itti dhufnu Oromiyaan maal akka isheen fakkaattu bareedina Oromiyaan qabdu fuuldurri ishee maal ta'uun akka irra jiru calaqqisuun nurra jira. Biyya warri jiranii amma danda'anitti rakkina isaan dura jiru injifachaa qabsoo irratti gochaa du'aa hidhamaa ari'atamaa gochaa jiru. Warri kanaan duraas akkas iddoo lafa jiranitti inni Arsii jira, inni Baalee jira, inni Harar, inni Walloo, inni Wallaggaa, inni Shawaa, Jimmaa, Ilubaaboor bakka jiru wal arguyyuu gargar ittifamaa turan. Kana keessa jiru adda jiru. Amma warri biyya jiran illee kanarraa baay'ee xinnoo bilisa ta'aniiru. Nuti yoo irra bakka jiru waan xinnoo funaannee garaagarummaa haalli nurrattuun dhiibbaa godhee keessa nu gasheenii wal injifachuu wal baqachuun nurra hin jiru. Dhugaadhumatti kun experimental ground innan jedhu kana addanatti walii wajjin jiraannee bareennee afooshaan gandatta jiraatu. Garuu koominitiin Oromoo guddaan immoo jiraachuu tola jira.
community dhimma kan biraa keessa illee dhiifama naa godhu malee waa'ee horii ilaalchisee jechaadha. Amma Oromoo communityin alatti kan ijaarame Minisootaadha hunduma dura. Taansee gara Toronto fa'itti ijaarame. Amma si ana laafa hundumaa gadi taa'aa jirra. Kun attamitti ta'a uummanni Oromoo magaalaa Twin Cities kana keessa gara dhibba meeqaatti kan shallagamu kuma meeqaatti jechaa kooti. Hundumarra daraja baannee agarsiisuun mura jiru gargar faffagaachaa siyaasa ilaallee gargar baqachaa kun qaanyeedha dhugaadhumatti. Baay'ee dhalooti jiru ijoollonni keenya warra biyya alaatti dhalatanii kana ilaalanii ittiin qaana'achaadha. Akka isaan ittiin jabaatan abbootiin keenya akka godhan kana gochaa turanii haala keessa turanii kana jabaachaa jiru jedhanii itti jabaachuu tura jira. And then waa'ee beekamtii bootaa gara fuulduraatti institution guddaa ta'ee akka inni gara fuulduraatti dhaloonni haaraan kun fuudhee biyyatti baagalee achitti kabajee asitti kabaju kana ta'uu tura jira. Amma garuu doolaariin nama 50-20 beekamtii laannuuf maallaqa laachuufi miti. Xiyyaara adeemsifnee wanni gochuu miti. Gaabii illee itti gaabii isa jedhamu uwwisa illee gochuufi dadhabaa jira. Dhugaadhumatti namoonni jiru addanaa magaalaa kana keessa Twin Cities keessa kan jiranii maallaqaan kan iddoo adda addaallee Portland, Oregoniin, DC keessaas Californiyaadhaas maallaqaan waggooti 3 darban akka inni hojii isaa hojjetu beekamtii bootaa kanaaf kan gumaachan jiru. Rabbi waan isaanii qabanii baay'isuuf baay'isan galateeffanna. Amma garuu waa'ee biyya naannoo gaafatte mati qophiin keenya baay'ee rakkoo guddaan teenyee walga'ii koreen beekamtii kun taa'ee haasa'u eessumaa maallaqa finnee galma kiraayii fuunee buna ittiin danfifnee namoota danda'anii xiyyaara baafachuu hoteela lafa qubatan hin qabne finnee walitti organizii goona kan jiru. Kun dhukkuba guddaa jabaa nutti yaaddoo guddaa nutti ta'eera. Kana keessaa uummanni 1,200 nuu kennanii 5,000 yoo kan kennanii kana waggoota darban nu gargaaran jiru. Amma isaan kun akkuma deebi'anii akka isaan nutti gumaachan akka yaanni bareedaan kun gara fuulduraatti guddachaa akka deemu malee akkuma waan baay'ee Oromoon jalqabee mogoleen bu'ee gargar kufaa amma waan siyaasaallee kanuma keessa lakkaa'amuu hin danda'ama. Kanaafi kun baay'ee qophiin itti jiru kun jala bu'eera. Koreen ulaagaa kun irratti hojjechaa jiru akka isaan yaaddoo horiirraa gara qophiitti akka isaan darbanii uummanni sagantaa kana dhaggeeffatan karaa adda addaa qophaa'ee jiraati. Miidiyaa adda addaa irratti labsamee jira. Karaa sana akka gargaarsa godhan kanumaan waamicha dabarsuun barbaada galatoomi. Bareeda ulfaadha obbo Namarraa. Obbo Girmaa mee sagantaa baranaa ilaalchisee akkaataa nama itti eertan ulaagaalee already duraaniin illee wanni ka'ee jira. Namni nama agartee waan ulaagaa isin lafa keessan saniin irra dhaabatee namoota eeruu yoo barbaade akkamiin isin qunnamuu danda'a. Ulaagaa irrattis wanni jettu yoo jiraate updeetiin yoo jiraate kaasuu ni dandeetta. Timeliniin keessattuu namni qaadhimamtoota isinitti erguu danda'us maal fakkaata yeroo kam keessatti aga yoomiitti isinitti erguu danda'a akkamiin isin qunnamee namoota agartanii ulaagaa kana guutuu danda'an namni kun beekamtii yuubota Oromoo argachuu qabaa jedhee yoo ka yaadu ta'e Oromiyaa keessallee biyyoota garaagaraa keessas Oromoon jiran yookaan ammoo namoota Oromoof gumaacha artii Oromoo, seenaa Oromoo, aadaa Oromoo akkuma isin kaastan qabsoo Oromootiifis gumaacha godhan ka Oromoollee dhiigaan hin taane namoonni akkasiillee jiraatan eeruu yoo barbaadan akkamiin isin qunnamuu danda'an ka jedhu irratti yaada kennite bareedaa. Obbo Amaan baay'ee galatoomi gaafii bareedaan gaafattee duratti waan irraa hambise keessaa nan Oromoos warra Oromoodhaaf oolmaa oolani. Warra adii I think nama gara 2 moo hagamii recognition kennineefii jira armaan dura. Ammallee namoonni beektan hoo jiraatan actually nama recognize godhamuu qabu nan Oromoo baranallee jiraachuu danda'a. Maaliif gulaallee hin baafne waa mara xumurree hin jirru. Nan Oromoofillee aadaa Oromoo keessatti, seenaa Oromoo keessatti, afaan Oromoo keessatti
mirga dhala namaa Oromoo keessatti gumaatan godhe kan jettan hoo jiraate nu bilbiluu dandeettan bilbila kiyyallee asirra kaa'uu hin dandeenyaa ka obbo Namarraallee kiyya fakkeenyaaf lakkoofsi 992974254 naalee bilbiluu dandeettanii namoota biroollee garee keenyaallee bilbiluu dandeettanii yookaan immoo yuboota.com yoo jettan imeeliin hin jira linkii fayyadamtanii informationii karaa saniin nu dabarsuu dandeettan. San achuma irratti dhaaba. Akkuma obbo Namarraan dura jechuu yaalani armaan dura carroomne namoota hedduu galatoomaa jennee ni jirra. Namoota galatoomaa jenneen sanniin keessaa namni I think gara nama 5 amata 3 dabre kana keessatti nurraa godaananii jiran. Namoonni kunniin aarsaa guddaa warra kafale. Namoonni kunniin warra carroome jecha. Fakkeenyaaf akka Profeesar Hamdeessaa fa'a. Hamdeessaa Tusoo. Namni sun Oromoodhaaf nama dhama'aa ture 80moota keessa. Carroomnee argitee galatoomaa jennee ni jirra. Isaan argitee gaafa akkas jennuun very fragile turanii. Diisitti yaamnee Kanadaarraa haala ulfaataa keessatti sagantaa isaa irratti argamanii nu wajjin dabarsanii haga halkaniitu nu waliin waan tokko gargaaraanii turre which is a privilege honor isaan gargaaruun kenna isaan honor godhuun kenna nu ufuu honorii guddaa kanaaf waan guddaa wanna jennee namoota hedduu nan Oromoo kan ta'an akka Profeesar Asfamuu Laggasa galateeffannee jirra. Namoota biroollee akkasuma adde qabbanneellee nan Oromoos galateeffannee jirra. Namoota biroollee baranillee galateeffachuuf itti deemna jedhee abdii qaba. Namoonni biroo akkuma beektu argitee uummata kanaa warri xaare keessaanuu Oromoo ta'anii. By the way, obbo Girmaa dubbii ta'e dammaan afaanissi qabee nan Oromoo yoo jechuun kiyya namoota agartee namoota Oromoo dhiigaan hin taane immoo Oromummaa fudhatan sani aadaa teennatti hin fansinu Oromoodha isaanis. Akkas jechuu isaan jechuu kiyyaa miti. Fakkeenyaaf akka hubadhutti obbo Qabbanneen fa'aa Oromoodha. Oromsiifneerra. Oromoodha. Kanaaf isaan achi ulaagaa san keessa hin seenanii aadaan teenna nama Oromummaa fudhate hin fansitu. Kanaaf nan Oromoo yoo jechuu fedhe nama agartee waan sani ulaa seera saniin guuttatiin jechuu kiyya akkasitti daawwattoonnis atillee akkasitti duna hubattee jechuu barbaadee. Sirna gadaa keessatti gaafa warroomsan jedha akka naannoo keenyaatti gaafa amboomsan jedhanii warroomsanii amboomsanii nama keenya hoo godhanne namni sun du'aanillee jiruunillee kan warra sanii jecha. Kanaaf namoonni tamma maqaa dhoofte kunneen akkasii kan duratti dubbachuu barbaade namoota akka carraa ta'ee hawaasa keenyaaf yookaan mootuu saba keenyaaf qabsaa'aa warra turan baay'ee kan namatti dhagahamu dhala kan qabne nama hedduutu dabree jira. Nama hedduutu ammallee jiran akkasi dhalallee kan qabne. Nama fakkeenyaaf barana ka dabran keessa ka akka Damissee Saaqaa ka akka Wuldaan Yohaannis Hundee kan jedhan armaan dura kan dabran obboleessa Maammaa Argoo kan turan Saa'ur Argoo tan fakkaataa maqaan qajeela sorry yoo jechuudha baadhe namni kun fakkeenyaaf gaafa du'uuf jiru ilma hin qabu ilmi Oromoo hundinuu ilma kiyya nama jedhe otoo hin du'in awwaala kiyya irratti illee akkas jedhaan barreessaa nama jedhe kun argitee waadaa hedduutu waan guddaadha galfata guddatu nurra jira jecha namoota akkanaati addatti recognition addaa otoo kennineeti itti gammannaa namoonni akkanaa yoo jiraatan ammallee barana yoo jiraatan nu dhaqqabaa lakkoofsa keenya asirra nu kaayi
lakkoofsatti nu dhaqqabaniin kan biroo ammootu hayyoota daakkaa yoo jedhan achirratti informationii nu laachuu danda'anii namoota akkasii special recognition kenninaafi maaliif dhalan qabanii ummata kanaaf lafaaniiranii dhugaan nurraa qabanii waan nutti man qabaachuu mala kanaaf isaaniif recognition addaa kennuudhaaf dhaabbanni keenya qaba jechaadha. Gara birootiin ijoolleen duubaan dhufanillee akka jabaatanii hawaasa isaaniitiif dalagan waan barbaannuuf ijoollee youngin uses please join us. We are doing something that empower you. Waa'ee Oromummaa irratti waan isin gargaara irra waan dalagaa jirruuf hojii kana irratti illee nu gargaara. Ijoollee yuuziif jiraa jira. Maybe ijoollee yuuzii yoo jennu nama amata 25 gadi ta'uu mala. Akkasitti ijoolleen illee seenaa kana connect godhuu waan barbaannuuf wanna hojjennu kana connect nu irratti akka dhaabatu hin barbaannu. Wanni hadha nu jalqabne kun gaafa nu dabrin illee akka jiraatu waan barbaannuuf ijoolleen yuuziin akka hirmaatan akka nu gargaaran akka nu wajjin hojjetan necessarily qarshii nu kennuu hin qaban. Wama adda addaatiin akka voluntarily akka nu gargaaran nullee voluntarily madalagaa jira. Kanaaf kana jechuu barbaada. Waa'ee kandideetii baranaa hin xumurre nama gulaallee hin xumurre liistii hin qabna. Liistii ebelu jennee dubbachuu hin dandeenyu amma garuu ulaagaa keenyarra hundoofnee gareetu jira. Garee gulaaluutu jira. Gareen gulaalu kun gulaalee public godha. Ammaaf hin qabnu uummanni Oromoo ammallee irra deebi'ee jechuu barbaadu wanni nu dalagaa jirru wanna uummanni Oromoo dalaguu qabu waan baay'ee keessaa waan xiqqoodha. Waan xiqqoodha. Waan xiqqoo kanarratti ulaa gargaaru akka wanna dalagamuu qabu kan biroollee haa baafnee itti yaadnee hawaasa keenya kan haa jajjabeessinu. Lama sadaffaa mootu wanni abbootiin teenya akaakayyoonni teenya daladde kun akka itti fufu dirqama akka qabnu sammuu keenya keessatti onni keenya keessatti haa beeknu. Dirqama qabna. Atamma si kafalameeti miti miidiyaa kana akkana daladdu. Dirqama kiyya jettee fudhatteeti. Kanaafuu baay'ee galatoomi. Namni hundinuu akka nu gargaaru barbaanna. Kan irraa hambise yoo jiraate Injinar Daannoon itti naa dabalani. Bareeda obbo Daani'el gara xumuraatti jirra. Samaraayis godhaa deemna. Sagantaa baranaa ilaalchisee keessattuu Minisootatti qophaa'a. Guyyaan isaa yoomii akkaataa eventii sun itti gaggeeffamu irratti keessummoota akkamitti akka simattan irratti ammas kandideetiin akkamitti eeramanii simbira gahan ka jedhu irratti obbo Girmaan waan hedduu kaasanii isa irrattis wanni dabaltanoo jiraate carraas ni kenna. Tole hedduu galatoomi. Dabalata waan gaaffii dura kaafte keessaa obbo Girmaa Jeneraal Girmaan deddeebiseera baay'ee isaa. Xinnoodhuma itti dabaluudhaa fi namoota bu'aa akkanaa waan ulaagaalee akkasii guutan hawaasota baay'eetu jira. Noort Ameerikaa kana keessas Gloobaalii Kanaadaa, Awurooppaa, Awustiraaliyaa, Afrikaa iddoo adda addaa keessa jiru. Hawaasonni Oromoo immoo jiru iddoo adda addaatti dhaabbatanii. Global Oromoo Community Association kan jedhamu jira. Gumii hawaasa Oromoo addunyaa kan jedhamu. Inni kun waggoota sadan kana darbanitti gumiin Goocaa kan jennu kuni baay'ee irratti hojjetee waan amma ta'aa jiru kun akka successfully ta'u irratti ifama godhaniiru ifama. Amma Goocaa kana jala kan hin jirre jiraachuu malu waldaan hawaasa Oromoo gumiin hawaasa Oromoo adda addaa jiraachuu danda'u. Xalaa kan ergame koreen beekamtii bootaa Oromoo kuni xalaa facaaseera hawaasota adda addaa Kanaadaa keessa kan jiranii, Ameerikaa keessa kan jiranii maqaalee namoota akka isaan beekamtii argataniif namoota kaadhimtanii yeroo kanaa keessatti dafaati nutti ergaa kan jedhu facaaseera xalaa kana torban lamaan kana keessatti. Kuni daandii ittiin nama hunda amma danda'amutti qaqqabuu danda'amedha kun. Kuni koreen kun abdii qaba jechaadha karaa daandii kana horma naannoo kana yookaas Ameerikaa keessa duwwaa iddoo naannoo jirru
koreen kun keessa jiru duwwaa kan taaneef bal'isanii ilaaluudhaaf. Kan hunduma hammarrannaa guddaanii alanfannaan taatu jedha Oromoon uumamummaa ku garuu amma danda'amutti namoonni baay'een innaa kaadhimamanii isaan kana keessaa calalanii immoo warra kaan immoo gara fuulduraatti itti darbuun hin danda'ama. Kana inni hafee jiru qophiin ta'aa jiru dhuma yeroo Osfaanaan kubbaan miilaa addanatti ta'u dhuma torban sanaatti jiraallitti dabalaa. Gaafa 8 immoo 10 laata. Inni kun mataa keessa hin jiru garuu qophiin amma danda'amutti ittuma ta'aa jira. Kun akka agaagulaa'ee lafatti namni abdii qabna kun beeksisaa jira addanarraa fayyaa ta'a. Garuu kun ta'uu kan danda'u hawwiin jiru kun guutuu kan danda'u nama tokko lamallee haa taatuuti. Akka galma qopheessuun namarra jira. Galmi kun iddoon itti ta'us hawaasa Oromoo galma hawaasa Oromoo Minisoota addanaa St. Paul kan jiru achitti ta'a qophiin kuni. Amma danda'amutti gaa kana hawwiin kun akka fiixaan ba'u akka gargaarsi itti fufu kun daboo nama Oromoo tokko daboo siyaasaa Oromoo tokko daandii tokko kan hordofuu miti. Kan hunduma Oromoo walitti ilaalu. Oromoo bahaadhiyaa kaabaa kibbaa kan ammatu giddu galeessa kan walitti fidu kana ta'e recognition kun ta'uun beekamtiin kun kennamuuf kan qophaa'e kana wanta ta'eef akka kana warri kana dhaggeeffattanii yeroo fudhatanii dhaggeeffattan isin galateeffachaa kan ammoo akka isin hin irraanfanne adraar isin jedha. Atillee galatoome boleessa kiyya baay'ee yeroo nu laatte kana carraa kana nu laatte nama itti dubbachuu danda'u keenyaas galateeffanna. Gama kootis galateeffadha. Bareeda ulfaadha obbo Daani'el namarraa. Galatooma obbo Girmaa yaada xumuraa qabaatte mataa walitti nuyi. Okay. Jalqaba WBC galatooma isin jechuu barbaada. Asin durallee hoostii gootaniirtanii dhimma kanaaf dhimma birootiifillee sagalee uummata keenya taa'uu keessanii baay'ee galatooma. Kan biroo waa'ee qophii keenya kabaranaati. Qophiin keenya kabaranaa Minisootaa keessatti waldaa hawaasa Oromoo Minisootaatti ta'a. Guyyaan isaa Oogustii 8 sa'aatii 10 irraa haga sa'aatii 4ti. Karma kanaan Osfaanaallee galateeffannaa. Osfaanaanillee gargaarsa waan barbaachisaa ta'u promooshinii irratti nu gargaaranii nullee Osfaanaan gargaarraa. Osfaanaan keenya kunis wanni nu dalannullee wanni yuboota kennanillee keenya kan nama hundaa kan Oromoo hundaati. Isaanillee akka nu gargaaras kan biroo ammoo jarmiyaaleen hundinuu nu jarmiyaalee hojjennu jarmiyaalee siyaasaallee jechuu keenya. Nu yuboonni siyaasaa kamiifillee loogu siyaasaadhaan bilisa nama uummata Oromootiif dhugamaan dalage jedhee namni biroollee karagaa bahuuf jiraatee jennaaniin nama hedduuf recognitionii kennuudhaaf jirraa rabbi nu haa gargaaru. Obbo Girmaa egaa waa'ee dhaabbilee adda addaa waa'ee amantiillee kaastee gaaffii tokko achumaan gaafachuu ka barbaadu aadaa obsi keessattuu seenaa Oromoo qubee Oromoo waan adda addaa keessatti warri gumaacha godhan abbootii amantiillee kiristaana keessaallee haa ta'u musliima keessaallee haa ta'u gumaacha guddaa warri godhanii hedduutu jiranii akkuma seenaa keessatti beektan ana caalaa waan beektaniif irra deebi'een kaasu keessattuu hujiileen akkanaa kun hujii hawaasa Oromoo ka civic organization yookaan namoota individuals ta'an qofa waliin dalaguu duun taane dhaabbilee amantii adda addaa churchiis haa ta'u bataskaana ortodoksii ka protestaa ka adventistillee ka maskiidallee haa ta'u keessattuu hariiroon hujii kana gara tokkotti akka fiixa bahuuf dhaabbilee akkanaa waliin hojjettan maal fakkaata ka jedhullee oduu xiqqoo kaaste akka daawwattoonni akka gaariitti hubachuu danda'an qunnamtii qabdaniyyuu abbootii amantii adda addaa waliin hojii kana agartee isaanis waan beekantu jiru gumaacha godhantu jiru bifa adda addaatiin kanarratti suduu wanni jettu jiraate xiqqoo oduu kaaste bareedaana fakkaata. Waan gaarii jettee waan nullee jedhuu qabnu jettee yes hujiin kenna amantiidhaan kan daanga'e miti, lagaan kan daanga'e miti, siyaasaan kan daanga'e miti. Amantiin Oromoon qabdu hundinuu amantii kenna. Uummanni achi keessa jiru hundinuu karaa adda addaatiin
amantii keessa illee taa'ee amantima Oromootiifu afaan Oromootiin akka uummanni keenya tajaajilamu warroota godhanii jira. Isaanuu rikogniishinii addaa kennuufii qabnaa ka kennineef illee jira. Armaan dura kennineefii jira. Dhugaa nu jalaa hafuu danda'a. Kompiliitii miti. Ammas uummanni keenya akka nu gargaaru kan barbaannu nuu eeruu qaban. Nuu eeruu qaban. Nuu eeran jechuun rikogniishiniin argatan jechuun kiyyaa miti. Ammallee irra deemee kan isiniin ulaagaa qabnaa. Ulaagaa saniin gulaallee cuunfinee namni kun hin malaan. Nama isa caalaa rakkoo keessa jiru. Fakkeenyaaf namoota barreen gaddaa dhaqqabanneef faatu jira. Barreen gaddaa nu jalaa hin dabran jennee daddafnee warra kenneeftu jira. Bara duraallee amata dabreen kanneen keessa namoota akkasii dursuu waan qabaniif namoota akkasii hin dursinaa. Haa ta'uti amantii kam keessallee haa jiraatu. Oromoo haa ta'u dhimma Oromootiif nama waa hojjete karaa afaaniitiin, aadaatiin, seenaatiin, mirga dhala namaatiin waa gumaache jettanii beektan nuu eeraa. Kan biroo nuu eeruu qofa odoo hin taane faayinaanshaaliillee nu gargaara. Rakkina faayinaansii qabna. Rakkina faayinaansii irratti akka nu gargaaran barbaanna. Keessaanuu warri magaalaa lakkuu keessa jirtan as Minisootaa jirtan warri abbootii qabeenyaa isin bira dhufuutti jirra. Balbala yoo nu dhadhoofne balbala nu jalaa bana. Dhufuutti jirra. Hin irraafatinaa. Mana hin jiran akka nuun hin jenne dhufnee isin hin dhabnu. Kan biroo nuti wanta kana kan hojjennu isiniifi Oromoofi nuu beekaa. Walii haa beennu nu gargaara. Kandideesii kanarratti illee nu gargaara. Carrooma irratti hirmaadhaa. Nama isiniif dhiige, nama isiniif uf kenne, nama isiniif dheebuu bule, qooqa bule galatoomaa jechuun dirqama namummaallee qabna. Dirqama kana waliin haa baanu jedha. Ulfaadhaa galatoomaa. Bareeda hedduu galatoomii obbo Girmaa Hasan, obbo Daani'el namarraallee waliin turanii rakkoo teeknikaatu isaan qunnamee baasee yaadni xumuraa yoo hin jiraanne kanumaan cufa obbo Girmaa. Baay'ee galatoomaa waan jennu wayituu hin qabnu. WBC sagalee uummataa taataniirtanii baay'ee isin hin boonna itti fufaa jabaadhaa sagantaa keessan hin hordofaani akka nama tokkootitti subscribe waan godhee jiruuf hin argaa. So namoonni biroollee WBC subscribe godhaa, hordofaa, like godhaa, viidiyoo isaanii share godhaa. Ulfaadhaa galatoomaa. Ulfaadhu obbo Girmaa hedduu galatoomii sagantaan irraa kan yuubota Oromoo bara 2026 Oogustii 8tti Minisootatti qophaa'a. Isa laalchisee sagantaan goone ka turtii obbo Girmaa Hasaniif obbo Daani'el namarraa waliin turtii goone keessummoota kiyyalachuu hedduu galateeffadhaa. Isinis waan nu waliin turtaniif kabajaaf jaalala guddaa isinii qabna. Sagantaan kun nama hedduu bira akka ga'uu danda'u bakka garagaraatitti facaasaa. Yuubota Oromoo keessattis qooda fudhadhaa. Hojiileen akkanaa kun hojii salphaa miti. Agartanii hojii hedduu dhalootatti dabruu danda'u. Nuurtinuu taraa kenna eeggannee karaa san deemuun kenna waan oolleef atiink nama tokko Oromoon aadaan qabnu keessaa gaafa du'e bu'anii fi akkana godhee akkana nuu ta'e akkana nuu cabee sanuu duun taane gaafa inni jiru galatoomii jechuun waan guddaa. Kanaaf kun hojiin isin hojjetaa jirtan kun hojii guddaadha. Hojii kenna hunda ka Oromoo hunda silaalu hundatu akka hawaasaatitti godhuu qabna. Yeroo jalqabaatiif muuxannoo akkanaa kan hin qabnu. Kanaaf haga dandeettaniin qooda keessatti fudhadhaa bifa adda addaatiin yaada kennuun kan maallaqallee gumaachuu dandeettan bifa adda addaatiin gumaacha achi keessatti godhaa gargaara walirra buutee ro'oo taati jedhanii namni sumuun illee kenne lafan buutu. Kanaaf qooda fudhadhaa jechuu barbaada. Hedduu galatoomii obbo Girmaa turtiin waliin taasiftee sagantaa biraatiin yeroo biraa akka walitti deebinu ta'a. Warri ooltan nagaan naa oola, warri bultanis nagaan naa bula. Obbo Girmaa ulfaadhu guyyaa gaarii qabaadhu. Fayyaataa isinillee ulfaadhaa nagaan tola. Sanbata gaarii. Ameen. Hundaafuu. Bareedaa.